Gada. Akkam jirtu? Nagaattiin jiraanii bar. Nagaa qabdaami? Amma karaadhaa fi bimaama heenaa fidaa. Oromoo dhagaa waan inni jedhaa jiru kana gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi warra isaa wajjin jiru amma bootee inni jiru kana illee gaafadhee ni jira. Haadhaan wajjin haadhatee wajjin haasofte? Hin dubbisaanii bar. Yoo. Kana itti madda nam beeytanii micaa kana taaju micaa taaju shurrubbee gadaadha. Gada akkam jirtu? Nagaattiin jiraanii bar. Nagaa qabdaami? Amma karaadhaa fi bimaama heenaa fidaa. Oromoo dhagaa waan inni jedhaa jiru kana gargaara akka haati sii dhuftu godhaa fi warra isaa wajjin jiru amma bootee inni jiru kana illee gaafadhee ni jira. Haadhaan wajjin haadhatee wajjin haasofte? Hin dubbisaanii bar. Yoo wajjin haasofte? Gaafattiidhaan dubbisee bar. Okay. Gargaaraani haati akka dhuftu warri biyya Egypt jirtan warra ammoo biyya kana ispoonsara ta'uu fi dandeettan akka haati isaa dhuftu gargaaraadha. Achi amma maal si godhaa jiran jirti? Maaltu jira? Maal nyaata? Oromoo warra jirtan illee dhaqaaniitiin gaafachuu ni dandeettaniini akkasumas gaafachuu danda'a. Wannaa dhaqanii namni gaafachuu barbaadan naquun namaatiniin boota inni jiru sin geessaanii jara wajjin haasa'ee jira garuu awwala faqqachiisanii dhaqa warra qabalee biyya kanaa faqqachiistanii dhaqanii gaafachuu dandeettanii. Ani noon yaara aljiidha bar. Yaa waggaa sagalin beeka. Kalee gibirastaa geessaatiilleedha guyyaa dhaloota isaa. Akkas Oromoo garuu haga hadhaa Oromoon dhuftee si gaafatte jirtu? Maal? Namni dhufee si gaafate jira? Takka. Namni tokko hin jiru. Takka jira bar. Akkanatti Oromoo takkaadha. Eenyuun? Isin beek baabaan kiyya beekaadha isinis dhabeetiidha. Maqaa kiyya hibeetiidha. Ani isin beeku bar. Okay, isin dhufte namni tokko si gaafate gara. Oromoo silaa biyya kana keessa nama baay'ee jira. Takka malee naa gaafatanii akkasitti hedduu faranjiidha achitti naa gaafatee bar. Faranjii bicha dhufee isa wannaa jedhaani garuu nu baay'ee mata keessa jira namni isa dubbisuu barbaadan isa dubbisuudhaaf waan takka isin hin barbaachisu bira dhaabadhaan akka ittiin dhagaamne ammoo dalaguu qabdan haati isaa akka dhuftu osoo gootanii gaariidha. Garaa nama nyaataa dhugaa galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii jirtani. Video inni boosan ka gadhiisee fi namoota tokko tokkotu gadhiisuun barbaanne namoota tokko tokko videoon gadhiisa awwalaa san irra sossobeenii waa meeqa jedheeni jechuudha. Arragaagga'eeni micaan si wajjin dhaabateeyyuu si wajjin haasa'uu hin danda'u. Jara kadhee suuqii geessee waa biteefi jechuudha. Arragaagga'eeni video nagaa san waraabe. Video san gadhiiseennan namoota tokko tokko ka achi jala kolfitantu jira. Ka biyya faranjii keessatti harka orrarattee nama fiidu akkasuma ammoo ta aadaa kee ka biyyatti ittiin guddatte aadaa kee wallaaltee dhiiratti fiidu warri shamarranillee dhiirrillee ka shamaratti harka ormarattee fiidu ka ilmoo qabdu jechuudha. Asirraa waa baratta ilmoo ta'e Oromoon si yaadattu waan inni naan jedhe waan achi keessa jiru akka inni jiru natu arge waan ta'eef garaa nama nyaata. Dhugaa rabbi namni anarra beekaanillee jira ka aktiivistiillee hin jira kanneen guutuu keessa namni tokko micaa kana bira dhaqu jechuun garaa nama nyaata. Intala takkatti yoo itti dhaqee gaafate waan namni dhaqee gaafatu see dhugaa rabbi akkanan seeni garaa nama nyaannallee isa osoo hin ta'in nuyi ka garaa nama nyaannu malee inni hin guddata akkuma fedhe yoo ta'e. Waan inni jedhu achi waan inni naan jedhe osoo dhageettanii Hai Oromoo isiniin jedhan Hai Oromoo jedhe Hacaaluu Hundeessaa wallaahi billaahi. Gaafachuu barbaadan namni isa gaafachuu barbaadan yoo amma kanaan dura raftanii sila Oromoo fi Ashawaa takkaadha. Ashawaa kanallee yoo bubbeen dhuftee hin kaasin beeta abootii irraan socho'u
gaafachuu barbaadan micaa kana rabbii isin uume jedha wallahi micaan maal jedhe beeytani oromo nan gaafatan maalii fi goddanyoonni taajuu jedhe bar laa ilaaha illallah isinii gadaadhiisu waan inni haasa'e abbaa koo yaade jedha laan yeroo takka waa baay'ee dubbachuun faayidaan qabu viidiyoo sana asirra isinii gadhiise waan inni jedhu san waan inni haasa'u san jechuudha sa'aatii 1 fi 2 ol waan akka sa'a 2 kana bira ture sa'a 1 folakka akka sa'a 2 kana waan inni haasa'u isinii gadhiise ina haasa'u dhiisa galatuma